AMN Media fi Productionin Janko Sitcomi bubbee jedhu AMN Plus irratti eegalchiisuuf walii galtee hojii mallatteessan. Gurraan ala 19 bara 2018 Addis Media Network qabiyyeewwan fedhii dhalootaa guutan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasahuun Gonfaa himan. AMN fi Productionin Janko Sitcomi haaraa bubbee jedhu karaa chaanaalii AMN Plus tamsaasuuf walii galtees mallatteessan. Fedhii industirii bashannanaa yeroo ammaa dabalaa dhufe guutuuf AMN aartii irratti xiyyeeffachuun hojjechaa akka jirus hojii raawwachiisaa olaanaan AMN Media obbo Kaasahuun Gonfaas ibsaniiru. Chaanaalii dabalataa AMN Plus erga hundeessineen booda dheebuu miidiyaa uummata keenya irraa jalaan deebisaa jirras jedhan obbo Kaasahuun. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee damee aartiif xiyyeeffannoo olaanaa kenneen manneen tiyaatiraa fi addabaabiiwwan aartii itti dhiyaatu babal'isaa jiraachuu kan eeran obbo Kaasahuun qabiyyee aartii oomishuun ammoo gahee aartistootaa fi miidiyaatis jedhan. Aartiin uummata Oromoo baadiyyaa irraa magaalaatti dhufuu qaba jedhaniiru obbo Kaasahuun. Walii galteen hojii Productionii Janko waliin taasisuun fedhii daawwattootaa kan guutu dheebuu dargaggootaa kan deebisu waan ta'eef qabiyyee magaalummaa calaqqisiisuu daawwattoota biraan gahuuf carraa guddaa ta'ullees ibsan. Hundeessaan Productionii Janko Waaqoo Geetaachoo gama isaan AMN Media jijjiirraa Finfinnee qixa tarkaanfataa jiru waan ta'eef waliin hojjechuutti gammadoo ta'us hime. Productionin Janko Sitcomi koomedii haaraa bubbee jedhuun AMN Plus irratti yeroo dhufu qabiyyee fi qulqullina irratti xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetas jedheera. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan karaa garaagaraa wantoota qabatamoo haaraa oduulee haaraa fi hawaasa keessa jiran isin biraan ga'uun beekama. Maarreegaa miidiyaa kanaaf faaraa kan taatan subscribe gochuudhaan wantoota nuti isin biraan geenyu hundumaa argadhaa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif qooduus hin dagatinaa. Kun Gonfoo Miidiyaadha. Egaa baga gammaddan isiniin jenna. Sitcomiin kun karaa Waaqoo Geetaachoo fi gareesaa namoota garaagaraatiin qindaa'ee dhufuutti jira. Dhiyootti bashannanuuf jirtu. Kanaaf baga gammaddan isiniin jenne. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Maarreegaa ammallee namoonni miidiyaa kana akka guddatuuf sheerii godhaa isiniin jenna. Akkasumas immoo diraamaan kun hamma isin bira ga'utti egaa miidiyaa isaanii subscribe gochuudhaan deeggaraa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.